Oromiyaa hoogganuun bishina guddaa gaafata, obsa guddaaf tasgabbii guddaa gaafata, bitaaf mirga dhiyoo fagoo ilaaluu gaafata, baay'ee dhama'us gaafata. Warri hoolaa harkiftanii mana namaa dhaqxan isinuu mataan keessaniin hoolaadha. Kabajamoon kanaan booda pirezidaantii keenya ta'an kun muuxannoo kabajamoo pirezidaantii keenya duraarraa adda ta'u taanan rakkoodha. Kan sirriitti ilaalu. Muuxannoon kun daandiin kun bahee jira. Daandii bahee kana qabatanii daandii kanaa horitti deemanii hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha waan jedhuun qabaa jechaadha. Kanaaf akkuma waliigalaatti barbaachisummaan isaa egaa namni bal'inaan mari'annee jirra, ilaallee jirra. Akkuma jaalleen keenya kaasan pirezidaantiin keenya duraanii kabajamoo obbo Lammaan federaala deemuun laalleerra bal'inaan laalleerra waan laalle san akka waliigalaatti irratti hojjechuu qabna. Uummanni keenyas beekuu danda'utu isarra jiraata.